gilise. Dietara. Kottu me maalo qorriyu nagube kottu me kophaa koo dhaabadhee asii deeme. Maali maali. Akkam? Maali saati kana. Jirtaaboo? Nagaa dhabdi? Maali saati kana maal goota? Saati kana mee hojuma silaa hojiin qabu yaadan dhaabachaa rabar gubadhee asii. Kaleessa boo dhufee tana mana asi ta'e maali hojiin deemee. Kalee ganda deemee kanan beektee achitti kaabinee namaa gabbaraa olee achii kunoo arras mee saatiin kiyya bokkaanoo guddira fakkaata yoo ta'e nan naqaafate. Maal gosa ganda keessa? Gandaamu aboo tola wantummaan akka eebbifame addii beektamii tola wantummaan hojjetame ishee tayyuu kaabinee namaa tola wantummaa hojjechuudhaaf waan dinamitii waan ishii malee na jechaa ruban. Kaabineetti si muruuf immoo maal achitti wanni garuu? Maal kaabineetti waan nyaadhee buluyyuu dhabaatiin jira bari waardiyyaa ta'uu kan jiraam. Gubadhee akka maqaa kootii mara akka maqaa miti. Awu gaadhiisi maal godhuunisi gaa. Maalu billaatiin qorroo. Maal akkuma xiyyaa taatee yaadachame. Irree jiru bannaatti nannaas. Nannaas. Asumatti dee qabitti asumatti. Amma anumti eenyu amma lafa baasarratti qullaa kan dhaabbatu inni maraataa akkamitti jedhama? Waan qabu gurgureeftee lafa isaarratti harka duwwaa kan ta'u amma ani birrii tokko kiisira qabu suusuma koo araqee waan harti bitan birrii asi birrii sadi lafa kanaan namni maal jedhee narraa fuudhu sareen kiyyaan narraa fuudhu malee kanaan maali abbaa lafa kanaa jedhee ittiin ol fuudhama wayne kinooti bari maallaa kootaatis sikkiisitti naafe lafa kiyya keessa qabeenya kiyya keessa sikkiisitti naafe ishii gatiin deemamu akkam waasa akkas maal jechuun amma yoomitan gubachaa jiraadha yoon ayirreessu durba deematan miti. Irrees maal taate immoo maa faacaraa deemsa nama maadhe. Fayyaa miti. Nagaa dhabdi. Naguma. Meeqa? Akkami gurba? Maal immoo maal taate immoo ofitti dhiitaa deemta dhoqqee ofitti dhaanaa deemta maal taate? Akkamitti ofitti naaru yoon? Akkamitti ofitti naaru? Maal taate mee anuu nan jira miti mee maaltu sitti badee nyaattee dhudda? Nyaatee dhugubichaan nama godhu. La nyaatee dhugubichaan nama maaltu sitti badeere? Lafa kula saamu. Sammuu koo saamutti jiru. Sammuu koo saamamtu dhiisaniyyuu nan jira miti mee dhaabadhu haasa'e mee dhaabadhu mee naan haasa'e. Ilaa tola. Dhiiga kooyyuu fudhachuutti jiru. Dhiiga kooyyuu. Mee sadhiisitti mee dhaabadhu naan haasa'e mee aniyyuu anan gubadhe kunoo ganama galgala ganda keessa dhaabadhu anan kaabinee namaa gabbaruu nan jira miti. Hojiin argate kanaatis. Maarree ati dulloota qabda bara aannan shi'uun dhugaa deemtaa mi'an kunoo laal ganama galgala gubadhe bar. Dulloota jettee? Maarree. Dullooti qofa yeroo lafa qabu ture. Amma garuu maal godha? Yaateera baram. Waardiyaa naan jedhin na lakka fugeeti kaabineeta hin jettu. Maalan kaabineetaa nama na qixxuma nuun jedhi na caalta tufa. Akkaataa ofooqaa jiraate si caala. Sitti nammite moo maashinii? Sitti nammite hin ibsamu iyyummaa sammuudhaa kaayee amma dakaatti. Wayyoo irreessoo wayyoo. Maal lamana silaa irraaftee jiraatta karabaataa malee maaltu si amma silaa jettee jirta sirumaa bareeddee laame. Karabaataa? Maaltu si afimee laa anqorriyyuu na gube laa uffata sadii bichaan qaba ishiidhayyuu qoreesse sorbee sadana laammi calaa ishiidhayyuu. Ani kanan jedhu keessa jechaadha. Isin warri baratan kuni gogaa isinii darrabanii gogaa qaamaa mana barumsaa. Maal goota ree nyaadhee buluudhaaf ika maal goota? Ani garuu waan galle waan tokko. Maalati godha?